Hayyee daawwattoota keenya akkam jirtu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Haleellaa Hamaasiin booda namoonni 1,100 ajjeefaman. Israa'elitti lafti bari'eera. Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti adeemsifamus halkan itti fufeetuma bule. Taateen hamma yoonaa mudataa jiran keessaa ijoon haleellaan Hamaas sanbata darbe raawwatteen booda gama lamiinuun namoonni 1,100 ajjeefamaniiru. Lolli jalqabee sa'aatii 36 boodas Gaazaa irraa rookeettiin gara kibba Israa'el dhukaafamaa jira. Haleellaa Israa'el raawwataa jirtuun ammoo lammiileen Filisxeem 123 Gaazaa jiran buqqa'aniiru. Kanneen 74 ta'an ammoo manneen barnootaa fa'i keessatti dahachaa jiru jedha UN. Hospitaalli Gaazaa keessa jiru dhiphateera. Elektirikiinis adda citeera. Maddi anniisaa Gaazaa guyyoota keessatti dhaabbachuu danda'a jedha UN. Biyyoonni biroon lammiilee isaanii Israa'el keessaa Hamaasiin akka butaman gabaasaa jiru. Ameerikaan xiyyaara gara Israa'elitti geessaa jirti. Weerara Hamaas balaaleffachuun meeshaa waraanaa dabalataa akka ergitus himtee jirti. Hayyee daawwattoota keenya oduu dabalatas qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keessan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun akka nu hordoftan isin affeerreera.